Oduu hedduu tokko gaddaan laphee nama cabsu tokko isinitti himee sanitti aansee ammoo uummanni hoo kanarratti maal jedhaa koomentii miidiyaa BBC fi Addis Standard jalaa walitti qabadheen isinii dubbisa. Hanga dhumaatti dhaggeeffachaa laayik godhuun irraanfatinaa. Let's go. Jalqaba irratti waan hedduu tokko nama gaddisiisu galaana Yaman irratti dooniin godaantota Itoophiyaa 154 feetee deemte. Galaana Yaman irratti erga dhidhimtee booda lammiileen Itoophiyaa namni 68 lubbuun darbanii namni 74 ammoo eessa buuteen isaanii dhabamee jedhan. Waan hedduu tokko nama gaddisiisudha. Taateen kunini guyyaa kaleessaa hagayya 4 bara 2025tti yookaan dilbata kaleessaati. Waan hedduu tokko nama gaddisiisudha. Uummanni keenya immoo kanarratti maal jedha? Koomentii jedha waan funaannadhee walitti qabadheen isinii dubbisa. Hangasittuu laayik godhuun irraanfatina. Anis otoo keessa jiraadhee hoo maal qabaa jechuudhaan kan barreesse koomentii kana sooshaal miidiyaa irratti iskiriinshoot godhanii kan deddeemaniin argadhe itti aansuudhaan kan miidiyaa Addis Standard jalaa argadhe isinii dubbisa. Beekaa Abdii akkas jedhee barreesse. Bakka Itoophiyaa keessa jiraatanii beelan du'anii galaana Yamanii badanii qurxummii galaanaatiin yoo nyaadhama wayyaadhaa jedha. Tasa yoo namaa milkaa'ee jireenya fooyya'aa san dhabnaan ammoo qurxummiidhaan nyaadhamta kanatu irra goomaa jedha. Saayiboo ichi deggaa. Guddinaan miraakil maraattichi jedhu kamidha? Dhugaan garuu sababa hiyyummaa wal waraansaa fi rakkoo siyaasa biyya keenyaati. Dargaggoonni humna biyyattii sababa kanaaf yaa'anii alatti dhumuu jedha. Jireenya biyyaa dadhabanii otoo biyyaa baqatanii bakka irraan deebine galanii jedha. Ahmad itti dabaluun akkas jedhe. Sababni godaanuu lammiilee biyya keenyaa rakkinuma biyya keenya keessa jiru nagaaf tasgabbii dhabuu biyyattii fi siyaasa wal qabataa jedha. Aliyyi Xaahir itti dabalee akkas jedheen. Yaa Rabbi godaansi kun yoomuma nurraa dhaabbata. Xaahir itti dabalee akkas jedhee tan lammiilee Itoophiyaa biyyoota biraatirraa adda wanti sii godhu. Otoo rakkoon fedhe mudateeyyuu mootummaan lammiilee isaatirraa dantaa dhabuu isaatii jedha. Leencoo Eliyaas itti dabalee akkas jedheen rakkoon kun hundi kan mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaatirraan gahaa jiru jedha. Daani'eel Malakuu itti dabaluudhaan akkas jedhee rakkoon hojjettoota eegumsa fayyaa Itoophiyaatirra gahaa jiru kan qurxummiidhaan nyaadhamuu kanarraa addaa mitii jedha. Hanii Sooliin itti dabaltee akkas jetteen because of dictator government jetti. Jechuun kun sababa mootummaa abbaa irreetirraa dhufe jechuusiiti. Yaasin Jamaal itti dabalee akkas jedheen yaa Rabbi yoom bilisoomnaa jedha. Iliyaas Beeranuu akkas jedheen anummaanuu ammamtanayyuu dhufee achi deemuuf deema isinis ni odeessitu qophaahaa. Leencoo Eliyaas warra dhumaa jiraniifoo maaliif sagalee hin taane warra Saawud Arabiyaa keessatti qalamaa jiran sana jechuusaati. Gaggabaabsee isinii dubbise beeka garii koomentiin dhedheertuudha. Amaanu'eel Goon itti dabalee akkas jedhee maal godhure? Kan akkas godhaa jiru rakkinna Itoophiyaa fi bulchiinsa isiitii jedha. Olqabaa Sabaa Urjiin itti dabalee akkas jedhee mootummaa Itoophiyaatuuf ni jibbisiisee jennaan biyyarraa baanee maal goonaa jedha haa dhumnu. Misbaahuu Jamaal itti dabalee akkas jedhee karaa seeraan alaa dhiifama karaa seera qabeessan deemuufis birriin dachaa nu dabalee maal goonaree jedha. Margaa SN itti dabaluun akkas jedheen jaallattee miti namni akka jireetti namoonni baatee yeroo lamaaf isaa ol doonii kanaan dhumanii jiru. Lammiileen biyya keenyaa kana immoo hin dhaga'anii rakkinnis dudduubaa itti jira. Dhugaa qabanii biyya kana teennee dhumuu irra deemnee qurxummii nyaadhamuu wayyaa jedhaniiti jedha. Degim Addisuu itti dabalee akkas jedheen achuma gahanii dhidhimuuyyuu qabeenyaa fi murannoo guddaa gaafata. Rakkina keessa jirruun dhidhimuurra galaanatti dhidhimuu wayyaa. Mastarsii baannee erga qaaraa daldallee jedha. Nama mastarsii qabu qaaraa daldalana fakkaata. Diinuu Sultaan akkas itti dabalee akkas jedheen rakkinni Itoophiyaan uummata ishee irratti geessaa jirtu rakkinna biyya ishee caalaa du'a galaana ormaa wayya jechuudhaan filannoo isaanii taasifatanii namni beekaa rafe bishaan danfaa yoo itti naqaniyyuu hin dammaqu jedhamaa jedhu. Ofseetan Oliiqaa itti dabaluun akkas jettee kan manaa nama qabe baqqoo nama wajjin dhaqaa. Rakkinni Itoophiyaadhaa isin wajjin baqates achis isin wajjin dhaqee Muhammad Abdurrahman baay'ee nama gaddisiisaadha. Amaan Aadam teessee akkas jedheen biyya tana keessatti waan nuti taane bineensi raasaalleen hin taane. Gabaabdumatti koomentiiwwan Addis Standard jala koomentiiwwan 1000 oli parsantii 50 ol yoo laalte rakkina mootummaa Itoophiyaatu fide jedhee uummanni mootummaa Itoophiyaa komata. Dhugumatti rakkoo biyya keenya keessa jiru kan laallu yoo ta'e nagaa dhabuurraa kan ka'e waan biyya keenya keessatti ta'aa jiru hundi keessan quba qabdu.
qaala'insa jireenyaa dabalatee namni roorrifamuudhaan dhaloonni rakkoo hamaa keessa seenee biyyarraa baqachuun furmaata isaa ta'e dabalataan misoomni kooridarii balaa guddaa uummatatti fiduudhaan namni duraan jireenya wayyaa jiraatu kan hojii isaa qabu kan mana ofii qabu mana ofii dhabee kaan hojii isaa dhabee jireenya dhabee akka itti jiraatu wallaalee Itoophiyaa keessatti waan tokko gurgurtee yookaan waan tokko naggaaddee jiraachuu hin dandeettu lafa qottee akkaataan itti jiraattu hin jiru wanni hundinuu qaala'insa jireenyaa irraa kan ka'e kana hunda mootummaatu fide jechuun komiin mul'ata isinis yaada qabdan nu qoodoon irraanfatina isin dheeressuu biyyaafin. Assalaamu alaykum warahmatullah.